Tanaafu ati isaan duraayyoo fi sodaattee onni jette maaliif naa bittisen viidiyoo hin massaa'u. Ni massaata. Wallahi ni massaata. Hin massaa'u. Ni massaata akka massaatu. Soo hin dalagu. Hin dalagu si ni massaatas viidiyoo. Laal dhagaye. La. Amma dhugaa jiru waliif naa dhagaye. Hin massaa'u. Soo hin dalagu. Duraanis nasiiba dhalaan qabu. Dhalaan si qofaa miti. Hayi galatoomi mana kee jirtaa. Deemnarraa ammoo hin massaa'u viidiyoo soo hin warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan jirtan nagaya fayyaadhaa jirtanii nagaya hundi keessan kan biyya alaa kan biyya keessaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan muslimaa hundi keessan oromooti biyyanaa qabdanii jirra alhamdulillah isinirraa babbannee jirraa dhiifama argaa nama cinatti argamu ni agartanii boodigaardii dhalaa jechuudha. Dhalaa hunda osoo hin jaaladhu faayidaa taaddaatiin fidee faayidaan nama gaariidha. Yoo loltees nama baddu boqsisni beekachuu. Egaa akkasii hordoftootaaf kabajamtoota keenya ani kaameeraa seenuu fadhiilleen qabu warra. Faayidaan dhufteeti kaameeraa kaayi waan isin jiruun qabaa. Kaameeraa nuu kaayi jettee mee waan isin jettu salaamtaa isiniin jettee haasawaa sirra waliin dhufnaa waliin dhageenya meegaa dhuftee gatteessee hordoftootaan salaamu alaikum jiini waan jettutti fufi. Assalaamu alaikum hordoftootaa fi kabajamtoota dachee tiyuub akkam nagaa fayyaa jirtanii baga jiraattan nuuf jiraadhaa. Irraan tanaa haajaa takkaafiin dhufee. Sooyitiin tun ga'uma. Haajaa takkaafiin dhufee haajaan itti dhufe sanii waaniin in himneef kana dura dachaasiif waaniin irraan tana himu deemuuf saniin qabadhee dhufee namni tokko gizee hojiin tarkaanfatu dhugaa takka walitti himeeti waan jiraa takka walitti himee dhiira taatu dhalaa taatu waan jiraa walitti himee hojii deema. Tanaafuu waan dhoysaatis hin fedhu dhugaa jirtu takka himeetiin hoo wanti san taate takka hojii deemta hoo hin taane irraa dhaabbatte jechuudha. Yaanni dhufee fi dachaas. Hayyee maal jette faayisa? Wahiin si himuu dhufee waan kana dura siif hin ibsin. Takka siif hin himin. Khayruhaa khayraati. Khayri inshaallah khayridha. Maal himuu deemu? Laalii naaf ati hojii deemuu jirraa hojii dalaguus jirraa. Tamam. Ani waan itti jiru kana dhaabuun fedha. Jaarsa kiyyaa dhufu jira. Viidiyoo naa dalagu jirtu waan? Viidiyoon si hojii dalagu jiruu fi waan hunda waan eegallee dhaabuun fedha. Duraan siin himne waan kana hunda garummaan tana jaarsa kiyya bahara tarkaanfatee dhufu jira. Bahara qaxxaamuree jira dhufu jira. Waniin inni ammaan tana itti dhufee siif himuu jiruu fi waniin inni siin jiru fedhu. Hanga xiqqaa viidiyoo waa xiqqoo takkallee hojii daleenee jira. Viidiyoota sanis. Mee hordoftoonni isaas dhagahu sagalee haa. Viidiyoota hojii daleene sanis akka abbaan manaa hiyyanaa garee akkanarraa massaatu siin fedha. Wiilillee hojii dalaguufis hin teenyu. Alaa kulli haal waan uumamee jiru nuti waan hojii dalagu jiru kana hunda dhaabuun fedha dachaas. Sababni sababa jaarsa kiyya itti dhufuu jiru. Ani haasaan narra jira. Takkanaati. Nakaasaa sirra jira. Nakaasaan narra jira. Tanagaa siitu beeka. Hayi. Meeqa siin jenne? Yeroo gabaabaadha. Waliin dhufnee viidiyoo naa hojii dalaguun. Yeroo gabaabaa kana keessatti haala hedduu tokko waliin taaneeti jaalalanii uytuu tokko waliin jalqabnee hordoftoonni riyyallee ni beekan. Waliin tarkaanfataa jiran. Tarkaanfataa jirra jechuudha. Amma ati dhugumatti amma dura jaarsaan qabanaan hin jenne. Nama kanaatis naan hin jenne. Siin himne dhugaa. Namaatu waan kana si keessa fideemoo muwaasida fayyaa duruun karaa kanaan deebi'imoo maal jechuu keetii viidiyoo dila daleena kana irraa masayii viidiyoon yuutuubarra qoree namni laalee daawwatamee
hatta maallaqallee dalagu. Haaretti irraa kaasee jechuun tun haasidummaadha malee haasidummaas an dubbiin tun amma si keessaa dhufte natti fakkaatu faayidaa. La anuma keessaa dhufte. Akkitti si keessaan dhufin. Anuma keessaa dhufte leesh. Sammaman namni nan oofu dhugaadha hanga dura waan si hime tokko hin jiru si dooyise amma garuu waan jira dhugaa takka si hime kijibaan sobaan si hojii deemuu hin fedhu. Honda gongore gaa nin sobe hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hon sobee jiraaddes kanarra na deebisaa waan jira takka dhugaa walii himuun bareedduudha dhugaa saniin himuu jiraa fi. Nagee faayidaa namni tokko jalqaba gaafa duruu dhufuun duraa kaa'ame naafeetii ammaan tana ol qaadimnee walitti dhufne malee yeroo dheertuu takka wal beeyna. Arraan tana wanni lafaa kaasee waan dila kana si dubbise dhugaan gaafa duruu walitti dhufnu san hin dhufin arraan tana dhugaan dhuftee naa himtu humna biraa si duuba jira malee taddachaa si wajjin dalaginii siin jette santu jira malee dhugaa jiru naa himi. Viidiyoo irraa kaaseetus viidiyoo irraan kaasuun viidiyoo yuutuub irra qorre irraan kaafamu heera ni beekan warri yuutuub ni beekan amma. Kanaafuu ani jaarsaan qabaas naan hin jenne duraan. Hin jenne dhugaa siin himne dhugaa. Maalirra dubbiin tun kaatee dhuftee asii mazaajana goota amma sirraa dhugaadha moo mee maaltu an duraanii siin naa hojii dalaguu sittin dhiisanii akkana yaasitaan magaalaa tana keessaa qabaa akkaati naa hojiin daleen si godhanii jeesitti himan jiruun. Maal seete ilaaldachaas sobaan si hojii deemuu hin fedhu karaan sobaan dabran maal maqmaasa tokko jira ta'u Oromoon teenya jettu. Deebiin nama dhibaa. Deebiin nama dhibaa saa akkasii naa tolchi. Deebiin nama dhibaa. Eeyywaa kanaafuu sobaan si hojii deemuu hin fedhu. Deebiin maa si dhibe akkamis hin dhibinitu sobbannaa hojii deemte. Eeyywaa kana wanni hanganaa ol si dhoysee takka hanganaa ol usee deemuu hin danda'u. Tanaafin ammaan tanarraan tana kaameeraa naa kaayi hordoftootaa fi kabajamtoota kee duratti waan jiraa dhugaa jiraa takka si hima jee wanni kaameeraa naa kaayi haasawaan si hojii qaba jeef ittiin dhufee tana. Anima dhugaa dubbachuuf hedduu takkaan gatta. Ilmaanii. Waan kanarraa. Amma dhugaa namni tokko jaarsa guu qabu jaartii namaatti wajjin dalaguun jaartii namaa jaalachuun akka shari'aa rabbiittis akka aadaa teenyaattis eebi qaaniidha. Dhugaa wal jaalannee wal fuunillee waliin tarkaanfannillee jennee jireenya dheeraa waliin jiraannaa jennee wajjin kaayyan. Har'a akkanuma lafaa kaatee si ani jaarsi kiyya dhufu jira waggaatu kana coraa kiyyaatu sursurna jee ni suuqannaa. Dhugaan jirtu takka naman suuqanneessi ture waan booda dhufu taa'u tokko waan si hime takka waan irraa suuqannoytu. Waan amma naa himtu kana dur maaliif naa himuu dhabde? Baay'ee. Ta'ee wanni ta'e namni dogongore hin jiru dogongore si wajjinis eegalee wanti jiru viidiyooleen si wajjinis dalagee ta'ee wanni ta'e namni dogongore ilmoo namaa ta'e namni dogongore hin jiru himii dhugaa jirtu himii naa dhufte tanaafin kaameeraa naa kaayi dachaa sarraan tana haasawaan si hojii qaba hordoftoota kee wajjinis bikka isaan itti wanni nu jiraanitti jee si hojii haasawuu. Maal jee amma duuba anama maal jeetiin maal siif hima maal jeetiin sii deebisa waan nama gaddisiisu natti himte anama ta duraatii na aarsiti mana kiyya jirta malee akkamitti anamasi wallaa billaa waan ajaa'ibaa akkana lafaa kaateetuma mana kiyya dhuftee akkaan sitti dubbachuu hin dandeenyetti viidiyoo irraa kaasi. Ani jaarsi kiyyaa dhufu jira. Jaarsi kiyya Oromoo nama akka kiyyaati. Eega namni akka keetii si qabaate durumaanuu naa wajjin walitti dhuftee naa wajjin dalaguu qabda. Namni jaarsa qabu kabaja qabu. Dhugaa. Hayi. Amma ani jaarsi kiyya maaliif jaarsi kiyya deebitaa miti? Eega ni kaan sirra jiraate aslan naa wajjin dalaguu qabdu kaan. Maal jechuu keeti? Akkana lafaa kaatee amma eegaa na si hojii karaa buufadhee daawwattoonni naa wajjin si quba qabu. Si hojii waa hedduu dalaga jeesi abdadhee rabbii wajjin karoorfadhee hattaa waa meeqa karoorsee akkaataan itti si hojii walitti dhufee bultii ijaaru kana hunda hattaa hordoftoonni kiyya wannaan jechaa jiran
Yoo faayidaa dhiiftee ati ganaa yuutuuba keetuu sirraa deeffannaa faanaan jaa. Arra lafaa kaateeti an nasiiban qabu. Dhagaa hordoftootaa fi kabajamtoota kee. Dhugaa dubbachuuf ani nasiiban qabu. Ani bakka dhalaatti waan hin ta'een beeku. Maaliin balleessee jarabirraa. Dhalaan lubbuun finaan dhufee waliin waa jalqabee maal jee. Egaa hordoftoota kiyya akkumaan isiniin jee haasidoonni kiyya dhalaa na duuba tattaa'ee inni eega. Natti argama. Hogguunaan karaa bu'ee akkaataan itti kufu akkaataan itti boodannaa hambisan yookaan akka yuutuuban dalee ofii jaartii isaaniitu wajjin dalagan gabbaanii laannoo waan jaartiin qabu ni beekan. Yuutuubni nama jaartii qabu waliin dalagan isinillee ni beekan. Namni jaartii qabu yuutuuba yaada bareedaa fidatee haadha mana keetii waan taateef hoggaanii fi sii mijaa'een lafaa kaatee kan yaada kana inni daleenaatti haadha mana keetii mareechiftee lafaa kaata. Sababa kanattiin faayidaa haadha manaan godhaa waliin dhufnee wajjin mari'annee waliin jalqabnee waliin itti jira akkuma agartan. Isinillee namni cinaan tokko naa faarsitan irra guddaan faayidaa ni faarsitan. Kunuuna bira teessi ni argamu. Kanaaf amma yeroo hedduu hordoftoonni na komachaa jirtan. Dachee kana dachee dhalaataan baafte taanneetti akkasuma gattan na biraa miti. Dubbiin isaan bira malee na biraa miti. Faayidaa dabarsitee naan jettan harkaa. Ani waan hin jiru wanni isiin naan jettu mana ammaan tana dhugaa dubbachuuf waan hin jiru dubbadhu walaale maaliif namni jaarsa qabu eebi. Jaarsaan qabanaan hin jenne jalqabarratti adda baanee jirra naan jette. Jetteetiin wal taanee hojjiseen arra lafaa kaatee natti dhuftee mee atummaan waan jettu hin jeeyime. Annaan hin jeeyin hordoftoota waan jettu hin jeeyin. Hordoftoota waan hin jiru. Dhoyse waan hin dhoyse. Himiin dhuftee hijibaan gurbaa kanaa hojii hin deemin hin dhunaa dhuftee dhugaa jirtu takkaan himuu qaba jeetiitiin hordoftoota keenya duratti himuudhaaf dhufe. Ayyee. Tanuma yoo dhufte? Tanumaan dubbachuudhaaf dhufe waan biraa waan dubbadhu hin qabu. Kanaafuu? Tanallee dhiifama naa godhi. Kanaafuu na dhiisii? Eeyyoo. Jechuu keeti? Akkas jechuu kiyya eeyyoo. Maal itti mee faayidaa? Waanumaan siin jiru wallaalee bara. Wanti takka hin jiru. Hordoftootuma keenya duratti dhugaadhaa waan jiraa wajjin eegallee isaanis wajjin akkuma qabanii haa galatoomanii warri na faarsee fi warri na arrabsee fi hundi keessanuu isiniin jaaladha naa galatoomaa hunda gongorellee dhiifama naa godhaa. Inni dhugaa jirtus fudhachuu didee jira. Hijibaa wajjin deemu jeetiin dhugaa jirtu himuu jiraa fi waan itti jirru an viidiyoo si hojii dalaguun deemu. Akkuma eegallee dhaabna. Viidiyoolee wajjii waraabnillee akkanarraa massaatuun fedha. Guututti moo? Guututti massaatee yoo. Viidiyoon agidariitti? Guututti massaatee hin fedhu. Allaan warri keenyaas bilbilanii na dubbachuu jiranii. Alarraa fi as keessa. Warri as keessa jirus akkasuma na dubbachuu jiranii. Warri biyya alaa jiru bileen keetis? Eeyyoo guutuun. Tanaafuu ati isaan duraayyoo fi sodaattee wanna jette maaliif naa bittiseen? Viidiyoo hin massaa'u? Ni massaata. Hin massaa'u? Wallaahi ni massaata. Hin massaa'u? Ni massaata akka massaatu. Soojii hin dalagu? Hin dalagu si ni massaataas viidiyoo. Laal dhagaye? La. Amma dhugaa jiru waliif laal dhagaye. Hin massaa'u? Soojii hin dalagu? Duraanis nasiiba dhalaan qabu? Dhalaan si qofaa miti? Hayi galatoomi mana kee jirtaa? Deemnarraa ammoo hin massaa'u viidiyoo soojii hin dalagu. Na hojii daleedu hojii daleen immoo ni massaata. Akkasiin fadhaan. Hin massaa'u? Ni massaatu. Wallaahi ni massaatu. Ittiin lafee dalageera. Waliin lafaanii na fakkaata. Waliin lafa'u maali waan yuutuub beeyta? Yuutuub ammas. Fedhu haa beeku fedhu haa dhiisus hojiitti seenetti naneete ni massaata. Hin fedhuun ni massaata. Jaalatteetiin dirqii keetiin massaata. Abbaa feetan fidi deemi. Ni massaata. Hin massaa'u. Hayyeen ilaalta akka massaatu fi akka massaaniree. Ajaa'iba qabdaa hooti. Ayyee kan hin massaa. Kaayigal. Kaayigal gala. Massee samboodaan gala. Akkam? Massee viidiyoolee hojii daleeni hunda narraa massee. Akka namni dubbatu hin fedhooni. Osoo tana beektu dura mana hojjetan.
itti seene namni dogongore namni malaayikaan ta'an namni dogongore hin jiru dogongoreetiin jira khalaas dogongora hiyyarraa deemmaqe. Hayyee amma shabakaan qabu boodaan tanaqee masaa khayna irraa deemu. Khay. Akkasii. Ragaa taa'aaf hordoftootaa fi kabajamtoota hiyyalaa. Khay deemee faayidaan irra. Khayitii viidiyoo irraa masaa anganaan yuutuub maa hunda laguu deemuun faru. Khay nasiibaan qabuuti namaas nasi erge. Anamina maaliif sitti na ergaa? Tanumaatti kaameeraa kaadhuun hanga taati. Hordoftoota kee. Kana dhageessuudha. Ayyoo hordoftoota kee duratti dubbachuudhaaf haaraan qabdu deemiidhaan hin deemu. Mana keetiin jira. Fayyatoom. Karaa calqisee yaa godhu. Khalas. Tegeetti. Faayiza. Maal jette? Hin jenne wanni hangaree koo haasawanii kijibaa anjaarsaas hin qabu Frankiin si godhe. Okay. Wanni haasawaa hangaree koo haasawuu jirruu fi serious ta'e wanni si hojii haasawuu jiru hundi dachee dhiifa manaa godhin illeen aariin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa laal. Duuba. Boombii dhoostuun isaa irraa dalaga je'eetiin Frankii tana qopheessee fi. Mee wayi si gaafadhu. Na gaafadhu. Firankii hundi jaan kaameeraa awwaallatanii maal jedhanii nama godhan malee kaameeraa akkanuma kaayyattee ta'an wal marraadhaan argan firankii kanaa tana nama. Akkana amantuu fire waan qubna garii tokko haasa'uu deemti faayizaan jettee hordoftootiin kiyyaas akka gaariitti akka wanni jedhaniif fi firankiidha ni siin aariini dachaas wanni ni si godhe firankiidhaan jaarsaas hin qabu siisin dhiisuu hojii daleeyna hanga irratti hojii jirra. Amma firankii jettee booddas garangaltu. Garangalu. Dubbii kanatti natti hin deebitu. Sitti hin deebi'u. Firankii tilifoona fuula dura kaayatanii nama dalagan tanaas anaatu uume kana dura wayii akkasii beektaa dheeti. Firankii kaameeraa. Ta dho'isatan ta kaameeraa dho'isanii akkasiin irraa dalaguu turte san beektaa. Ati tanuma fuula. Akkana laa. Inshaallah anis gaaf takka waan akkanas irraa kafaluu numaan hin oollee. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya faayizaan awwal marraa ani. Firankii kan hin beeku kaameeraa awwaallatanii maal jedhanii namarra dalagan. Isiin lafaa kaateetuma kaameeraa kaattee har'a dhiisuu qabdaa. Ani maarreedhaa jettee na rifachiiftee egaa niin gaddee egaa dhiifama godheetiif hin jira. Akkanala. Nageetaa naaf jiraadhaa warreen chaayinaala keenyaaf aadaa taatan sabskiraayib godhaa. Subscribe, like, share. Bye bye viidiyoo biraan akka qabannee dhufnu.